osoo fedhiin qabaatiin mucaa kanatti afurri warra Luusiferiif warra ga'ee kun itti galee biyya keessaa kan inni seenuuf fedhee osoo hin qabaatiin argitanii mucaan hin beeku bilbila qofa tuttuqootiini bilbila qofa fayyadamuutiini sirbuutiini akka argee jiraachuutiin qofa afurri warra badootti galee egaa beekuutiin immoo ofitti waamuutiin immoo biyya keessatti fiqaada kennuufiitiin immoo mee amman biyyaa qabatu amman biyyaa baddu seexana duukaan qalladamu seexana duukaan baacamu viidiyoon amma isinitti agarsiisu kuni mucaan kun osoo hin beekin afuura warra keessanaaf Luusiferiin qabame viidiyoo baay'ee gabaabaa ta'edha kan inni irratti isin ilaalchisu dookumentii guguddaa immoo viidiyoo ta'an irratti qabadhinan dhufa dookumentoonni guguddoon kun warra kamii hojjetanii biyya keessatti akkamittiin qasta dammanaa jedhee alaabaa yookiin baandiraa warra dhiiraaf dhiira wal fuudhan gaa'ela godhatan sana mootummaan keenya hojjechiisuu akka inni danda'e isinitti agarsiisa viidiyoo sana guutumaa guutuutti ragaa malee naasa'u guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisu mucaa viidiyoo qofa ilaaluutiin afurri Luusifer afurri warra gee jedhamu sana isa qabate mucaa rakkise isinitti agarsiisa ragaa malee naasa'u viidiyoo chaanaalii qeessiseen irra seentanii ilaaluu dandeessu. Ragaa kanaa waliin ilaalla. Osoo fedhii hin qabaatiin osoo ofitti waamin kan dhufee qabate gaafa nuti biyya keessatti eebbisiisne biyya keessatti haa hojjetu jennee immoo akkam uummata kana haa qabatume amma uummata kana haa miidhu. Viidiyoo kanarraa waan baay'ee argitu. Laayikii gochuun dagatina. Viidiyoo kanaa booda walitti deebina. እሺ ማን ያለው ሉሲፈር አለው ሉሲፈር ሌዝቢያንም አለ ሌዝቢያንም አለ እሺ ሉሲፈር የሌዝቢያን ሌላስ አዛዜል አለ ሳጥናኤል አለ ሳጥናኤል አለ እሺ ሌላስ ሴት አይነ ጥላ ኦኬ ላልተኒ ጅርቱ ዋልቄ አፉራ ከነራቲ ረቢን አፉራ ከነራ እንደ ከሰናይጉ ragaa duukaa kan daggafame ragaa duukaa kan hunda haidha kan isinitti agarsiisee jiru afuuronni amma mucaa kanarra jiran siniifanii kaa lesbiin jira jedhaa jira lesbiyaanii jechuun warroota shamara gaa'ela geggeessan shamaraaf shamara wal qunnamtii saalaa geggeessan jechaadha lesbiyaanii jechuun warroota afuura hamaa warroota biyya keessatti har'a hoteela ijaarran jedhaa jiran sana akkasuma immoo afuura Luusifer jechuun immoo beektu. Luusifer jechuun afuura bara dhumaa sanadha. Mootii dukkanaa kan ta'e warra 666 karaa kamiin kan guute bilbila qorqoraa, ciffaraa, sirba, mana amantiin deemu, kadhannaan godhu mucaan haala kanaan uumame kanaaf. Egaa mucaan afuura akkasiin erga qabame akkasuma xumura irratti maal jedhee jira? Seetaa hin xilaa jedhee jira. Seetaa hin xilaa jechuun budaa kan ta'e afuura lesbiyaanii warra shamara jechaadha. Budaama warra durba ta'an jechaadha. Kanaan erga qabame fedhiin isaa akka shamaraatti dhiira bukkee ga'uu ta'e. Argitanii kanarraati Waaqayyo Rabbiin isa deebisee jira mucaa. Kanaaf yaa Oromoo isinittan hima. Arras booris amma lubbuun keenya nu keessa jirutti nuti Itoophiyaawii taanee dhalannee Itoophiyaawii taanee duuna. Kanaafoo hin mormina waan guutummaa isaa. Kanaaf hin mormina. Hanga xumuraatti mormina. Mormiin keenya hanga xumuraattidha. Hin dhaabbatu lubbuun keenya jiru hoteelli Itoophiyaa keessatti. Hin dhaabbatu afurri warra badaa. Laayikii godhaa. Sabskiraayib gochuun dagatina. Kanaafoo akkasuma gaa laayikii gaafa gootan sabskiraayibii gaafa gootan duubatti hin deebinu jechaadha. Nu bukkee gaafa uummanni dhaabatu duubatti hin deebinu. Ija jabinaan humna qabaachuutiin gara fuulduraatti harkaanfanna jechaadha. Isin duukaa ta'uu keessan laayikii sabskiraayibii gochuutiin sheerii gochuutiin nu bukkee dhaabbadha. Kanaaf hoteelli har'a Itoophiyaa keessatti haa eebbifamu jedhan kun ta'uu hin qabu. Hin mormina. Viidiyoo tokkoffaatti akkuma isinitti agarsiise hin mormina. Akkasuma immoo kana boodatti jechaadha. Itoophiyaa keessatti wantoonni akkasii gizee babal'atanii dubbannee miidiyaatti baanee dubbannee dhaga'amnu taanaan osoo hin beekin akkuma mucaa kanaa lammiin hedduun obboloottan keenya hedduun miidhamuu danda'u jechaadha. Kanaaf dubbachuun keenya bu'aa guddaa qaba. Waliin taaneeti jechaadha kan nuti kana dhaabachiisuu dandeenyu.
Kanaaf mucaan kun amma guutumaa guutuutti hafuurri kun irraa qabameeti jechaadha. Fayyee jira. Gara namatti deebi'ee jira jechaadha. Waaqayyo hunda keenya Rabbiin hunda keenya nu haa tiksu. Viidiyoo itti aanu ammallee viidiyoo akkamiin qabadhee dhiyaadha yoo jettanii icciitii kutaa 3ffaa irratti jechaadha. Waa'ee warra hafuura badoo kanaa irratti mootummaan keenya baandiraa kana maaliif hojjete kan jedhu irratti deebi'ee dhufa jechaadha. Hangasitti laayik sabskiraayibii gochuutiin bukkee ta'aa galatoomaa turtii gaarii.